rules are changed. Gaafin ittaan gaafii baramaadha. Deebisa gaafii kanaanis dhaga'uu fedha. Ji'a Ramadaanaa keessa shayxaanonni hundi hidhamanii jiran taanaan namoonni badii dalagumaaf itti fufan. And I do agree with you, this is a common question. And I remember several years back when I was in school. Gaafin kun baramaa akka ta'aanis walii gala. Waggaa hedduu dura yeroo an barataa turetti yeroo hadiisa shayxaan ji'a Ramadaanaa keessa ni hidhama jedhu dhagahutti battaluma sanitti gaafin sammuu kiyyatti dhufe akkasumas gaafin qalbii musliimoota hedduu keessatti dhufu akkasumas kan muslima hin ta'inittis dhufu yoo shayxaanni hidhame ummanni akkamitti badii dalaguu itti fufa kan jedhudha. Gaafin kun hadiisa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irratti hundaa'a. Hadiisa kana duratti ibsee ture. Hadiisa sahiha Musnad Ahmad mujallada lammaffaa fuula 230 lakkoofsa hadiisa 7148 irratti akkasumas Sunan Nasaa'ii kitaaba soomanaa boqonnaa 5 lakkoofsa 2106 irratti akka ibsametti nabiin jaalatamaan sallallahu alaihi wasallam yaa ummata jiini barakaa kan Ramadaanaa dhufutti jira. Rabbi ji'a kana akka soomanaan dabarsitan isin ajajee jira. Hulaaliin jannataa ni banaman. Akkasumas hulaaliin azaabaa ni cufaman. Shayxaanonni illee ni hidhaman. Ji'a kana keessa halkan takka kan ji'a kuma caaltutu jira. Namni rahmata ji'a kanaa irraa hongawee dhugumatti hongawaa namaatii jedhan. Hadiisa kana yoo ilaallu dhugumatti ji'a kabajamaa kana keessatti shayxaanonni hidhamuu isaanii hubanna. Egaa ka shayxaanni hidhamu namni akkamitti badii dalagan gaafiin jedhu gaafii sirriiti. Ummanni dubbii kana akka hubatan gochuudhaaf waan hubatuu qabantu jira. Shayxaanni ni hidhama jechuun shayxaanni ni ajjeefama jechuu akka hin taane beekamuu qaba. Lubbuun ni jira garuu hidhamanii jiran hin ajjeefamne. Humni isaanii ni jira garuu akka xiqqaatu godhamee jira. Waan kana haalaan hubatuudhaaf fakkeenya takkasiif kennuu barbaada. Leenci yookaan qeerransi tokko kan bilisummaan socho'u yoo jiraate carraan inni si ajjeesuuf qabu guddaadha. Lubbuun kee rakkoo keessa jiraata. Garuu leenci sun yookaan qeerransi sun yoo hidhame lubbuun kee nagaya ta'a. Hagaati bakka hamtuu isaan jiran irraa fagaattee jiraattetti nagayaan jiraachuu ni dandeetta. Eega qeerransi hidhameen booda yoo ati gara isaatti dhihaatte carraa si ajjeesuudhaan ni qaba. Kanaafuu hagaati qeerransa hidhame san irraa fagaattee jiraattetti nagayaan jiraachuu ni dandeetta. Haaluma wal fakkaatuun ji'a Ramadaanaa keessa bakka nagayaa qabattee shayxaana irraa fagaattee yoo jiraatte nagaya taata. Rabbi suuratul Baqaraa suuraa lammaffaa aayaa 168 irratti akkana jedha. Karaa yookaan tarkaaffii shayxaanaa hin deeminaa. Shayxaanni diina keessan kan diinummaan isaa beekame. Rabbi bakka hedduutti Qur'aana keessatti tarkaanfii shayxaanaa irraa of eegaa jedha. Sababni isaa muslimni gaariin tokko kan imaana gaarii qabu yeroo shayxaana of duratti argu of eeggannoo godha. Fakkeenyaaf shamarree takkaatu jira haa jennu. Shamarreen tun gara muslima imaana gaarii qabu yookaan kan imaanni isaa jiddugaleessa ta'etti dhuftee halkan har'aa kana waliin haa dabarsinu yoo jette muslimni sun battalumatti dubartii ajnabii waliin halkan tokko dabarsuun haraama zinaadha jedha. Yooma san waan isin isaaf dhiheessite sana morma. Garuu mucayyummaan sun gurbaa sanitti bilbilaan osoo haasoftee gurbaan sun bilbilaan haasawuu rakkoo hin qabu jedhee daqiiqaa muraasaaf waliin haasawuu danda'a. Yeroo xiqqoo booda mucayyoon sun mee buna waliin haa dhugnu jechuu ni dandeessi. Gurbaan sunis intala waliin yeroo muraasaaf shaahii fi buna dhuguun homaa rakkoo hin qabu jedhee itti seena. Kanaafuu mucayyoo san waliin gara kaaffee deemee shaahii fi buna dhuguu danda'a. Booda irratti mucayyoon tun maaliif irbaata reestooraantiitti hin nyaanne jechuun isaaf feerti. Irbaata intala waliin reestooraantiitti nyaachuun homaa rakkoo hin qabu jedhee itti seena. Itti aansuun mucayyoon halkan kana maaliif waliin hin dabarsine jettee yaada dhiheessiti. Gurbaan sunis deebisee intala waliin halkan tokko dabarsuun homaa rakkoo hin qabu jedhee itti seena. Khuxuwaatu shayxaan jechuun isa kana. Kun faana shayxaanaati. Kun waan Qur'aana keessatti ibsamee miti. Fakkeenyumaa ni qopheesse. Rabbi faana shayxaana irraa of eegaa nuun jedhe. Shayxaanni qajeela yoo dhufe muslimni imaana qabu waan san irraa ni gabaabbata. Irraa dheeysa. Faanni shayxaanaa garuu wantoota akkaan hamaa ta'an keessaa isa ijoodha. Yeroo shayxaanni hidhamu faanti isaa ni gabaafama. Badiileen hedduun ni dhaabbatan. Garuu yoo nuti itti dhaqne carraa nuti shayxaanaan mohamnee badii dalaguudhaa guddaadha. Kanaafuu wanti nuti beekuu qabnu Ramadaana keessa nuti yoo wantoota kanneen irraa fagaanne carraan nuti badii dalaguuf qabnu xiqqaadha. Garuu shayxaanatti yoo dhihaanne hidhamus akkuma qeerransi eega hidhameen booda bakkuma jirutti sosocho'uu danda'u shayxaanis akkasuma. Kun hubannoo kiyya.
yeroo nabiin keenya jaalatamaan shayxaanni ni hidhama jedhan shayxaanni fagaatee olii gadi deemuu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu fageenya keenya haa eegnu yoo nuti irraa fagaanne nagaya taana. Sababaan lammaffaan ani yaadu ji'a ramadaanaa keessa shayxaanni hidhamus ji'oottan hafan 11 keessa bilisa ta'uu isaa hubatuu qabna. Dhiibbaan shayxaanni ji'oottan 11 dabran keessatti ilma namaa irraan gahee ji'a ramadaanaa irratti mul'achuu danda'a. Wanta na xiqqoo isii ibsuudhaaf yeroo hunda fakkeenya fayyadamu tokkotu jira. Namoota baala sammuu hadoochuu karaa seeraan alaatiin gurgurantu jira. Warri kun maamiltoota gaarii dargaggoota kolleejjii fi yuunivarsiitii irraa argachuudhaaf tattaafatan. Wanti jalqaba isaan godhan qoricha san tola namaa qooduudha. Akkasumas dargaggoonni akka qoricha sammuu hadoochuu san fudhatan jajjabeessan. Itti aansuun maallaqa xiqqoo qofa dawaa saniif gaafatan. Booda irratti maallaqa guddaa dawaa saniif gaafatan. Yeroo sanitti dargaggoonni araada qoricha sammuu namaa hadoochuu saniin qabamanii jiran. Osoo namichi qoricha sammuu namaa hadoochuu sun jiraachuullee baate bakka isa argachuu danda'an deemanii barbaadan. Karaa dheeraa deemuun waan san argachuudhaaf carraaqan. Hedduun isaanii osoo namichi qoricha sammuu namaa hadoochuu sun hidhameeyyuu nama biraa barbaacha gara biraa deemu. Gara suuqii deemuudhaan waan dawama ta'e argachuudhaaf tattaafatan. Haaluma wal fakkaatuun akkuma namoonni araada dawaa kanaan qabaman shayxaanaanis qabamanii jiran. Shayxaanni hidhameellee jiraatu dhiibbaan isaa garuu ni jira. Namichi qoricha sammuu namaa hadoochuu gurguru sun deemus namoonni qoricha san fudhataa turan qoricha saniif bitamanii jiran. Nuti ilmi namaatis badiidhaan wal barannee jirra. Shayxaanni hidhamullee badii kana hojjechuu keenya itti fufna. Garuu namoota araada badii dalaguu saniin qabaman qofatu garee kana keessa seena. Warroonni badii gurguddaa dalagan garee kana keessatti ramadaman. Garuu musliimoonni hedduun kan araada badii dalaguutiin hin qabamne isaaniif badii dalagurraa fagaatuun salphaadha. Sababaan sadaffaan ani kennu ulamaa'iin hedduun shayxaanonni gurguddaan hidhamanii jiran garuu xixiqqoon hidhaa irraa bilisa jiran sababa saniif namni badii dalagaa jedhan. Garuu akka hubannoo kiyyaatti sababaan sadaffaan shayxaanni hidhamus nama waswaasuu isaa itti fufa kan jedhuudha. Karaan shayxaanni ilma namaa gara ofii ittiin harkisu keessaa tokko waswaasuudha. Rabbi Qur'aana keessatti suuratun Naas aayaa 1-6 irratti akkana jedha. In Surah Nas, chapter number 114, verse number 1 to 6, قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. They whisper in the heart. Qalbii ilma namaa eega waswaasaniin booda nama san dhiisanii deeman. Warra waswaasuu keessaa jinnii fi namnis ni jira. Waa'ee shayxaanaa haasawutti jirra. Qalbii ilma namaatitti eega hasaasanii booda deeman. Shayxaanota kanneen keessaa jinnii fi ilma namaattu jira. Tarii Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa shayxaanota jinnii hidhee jira ta'a. Garuu nuti ilmi namaa haga ammaa numa jirra. Gareen tokko kan jinniidhaa hidhamus shayxaanonni ilma namaa keessallee numa jiran. Sun waan Rabbiin jedhe nuti haga ammaa bilisa jirra. Kanaafuu ammas nuti waswaasa shayxaanaa irraa of eeguu qabna. Waswaasonni kunniin waan ilma namaa gara badiitti harkisaniidha. Badii dalaguun numa jiraata. Garuu carraan isaa akkaan xiqqaadha. Dabalataan wanti kun hadiisa guutuu keessatti ibsamee jira. Rabbi ji'a kana akka soomantan ajajee jira jedha. Akka kiyyatti yoo soomante qofa shayxaanni sirraa hidhama. Kun waa'ee shayxaanota si waswaasuu danda'anii haasawutti jirra. Kanaafuu akka soomannu ajajameera. Yoo san shayxaanni nurraa hidhama. Yoo soomante sirraa hidhama. Kanaafuu yoo ati soomante shayxaanni badii si dalagsiisuuf sitti dhufu sirraa qabama. Ulaagaan shayxaana irraa fagaatuudha soomanuudha. Yoo niyyaa qulqulluun soomante ajrii Rabbii qofa barbaaduudhaan yoo soomante abadan shayxaanni sitti dhiyaachuu hin danda'u. Loojikiin bareedaan waan kana nu dhugoomsu ni jira. Yoo yakkoota ji'a ramadaanaa keessa biyyoota muslimaa keessatti raawwataman ilaallu akka gadi bu'aa jiru agarra. Garuu yakkootni biyyoota muslima hin ta'in keessatti ji'a ramadaanaa keessa raawwatamu akkuma duraanii san jiran. Sababni isaa warri muslima hin ta'in soomanaa waan hin jirreef shayxaanni irraa hin hidhamne akka badii dalagan isaan godha. Muslimoonni hedduun soomanaa waan jiraniif hunda isaanii jechuu baannus irra jireessi isaanii soomanaa waan jiraniif yakki ji'a ramadaanaa keessa raawwatamu isa kan ji'a biraa waliyyoo wal bira qabamu akkaan xiqqaadha. Garuu yakki biyyoota muslimaa hin ta'in keessatti raawwatamu akkuma durii jira. Kun ammoo warri muslima hin ta'in silaa soomanaa jiraatanii badii hin dalagan jechuu agarsiisa. Kanaafuu ulaagaan jiru soomana qulqulluu taate Rabbiif soomanuudha. Or at least quite a large number. So because of that, the crime rate in the Muslim countries in the month of Ramadan is low as compared to the other months. But the crime rate in the non-Muslim country is approximately the same.
indicating. Otherwise, even the non-Muslims, they will not commit any sins. So the criteria is